mootummaan amma jiru kuni ummanni keenya jaalatu jibbuu jechuun waan jimaa jiru kana balleessuudhaaf deema. Maaliif jettee naan jiwaan kana? Jalqabarraa kaasee. Gaafa Harargee dhaqee yoo yaadatan taate baallama mootummaan seenaa keessaa takka gaafa galma hammarreessaatti mari'atame keessaa gabaadhaaf mootummaan xiyyeeffannaa guddaa kennudha. Shimirootiin isaa wajjin jirtu hedduu dhaamee taadhaamtee keessaa inni tokko magarsaadha. Magarsallee akkuma beektan harkaa dhaamee wallahi biladiini irraa dhaabbatu didee gammaan tana. Hashama harka funee kabajamtoota daawwattoota keenya bakka irraa nu daawwattan maratti nagayaaf salaamanni keenya karoonni irraa burqeessin bira haadha qabu isin jechaa kan daawwachaa jirtan kun Oromiyaa Viijinii qopheessitoonni sagantichaa ani Diinaa'ol Ahmadii akkasuma waahilli kiyyaa Muhyiddin Abdullaahii na wajjin argama. Warreen chaanalichaa faayidaa taatan subscribe godhuu hin dagatinaa viidiyoon ammoo namoota hedduu bira kala qabduuf like iyo share godhuu hin dagatinaa isiniin jenna. Kurfaawni keenya jabaan kan guyyaa irratti xiyyeeffannu haala rakkoo biyya keessatti deemaa jirtu filannoodhaa fi akkasuma gaagaama lubbuu namaa Harargeedhaaf Finfinnee hedduutti mudachaa jirtu kana xiyyeeffannee bal'inaan sagantaa daawwattoota keenya biraan geenyu qabna. San dura mee odeeffannoowwan gaggabaaboo guyyaa irraan tanaa yoo dursine maal siif fakkaata? Hayyee odeeffannoowwan baay'ee keessaa muraasuma kaafna. Jalqaba gara Tigraay imalla. Lolli Tigraay dhohee jechuun ni danda'ama. Qophiin barbaachisu xumuramaa jiraachuudha miidiyaaleen kan gabaasaa jiranii naannoo Tigraayitti dargaggoota humnaan qabanii gara mooraa waraanaa geessaa akka jiranii fi hidhachiisaa akka jiran gabaasaaleen bahaati jiru. Dhaabbileen paartiileen siyaasaa Tigraay gara lamatti adda goranii walqeeqaatii kan jiranii Geetaachoo Raddaafaan ibsaa kaleemiti dheengadda baasaniin TPLF dargaggoota qabee gara kaampii waraanaa galchaati jira jechuudhaan qeeqanii dhaabbileen mirga namaatiif falmanis hojiin humnaan dargaggoota qabanii gara kaampii waraanaa galchuu akka dhaabbatu gaafachaati jiranii TPLF barumsa cufaati kan jiru dursee baatee takka dursee manni barumsaa akka cufamu godhaati jira. Kunis qophii waraanaa keessaa takka akka ta'etu himamaa jira. Lolli Tigraay gara dhahurra gayaati jira. Kana akka odeeffannoo kanneen gara odeeffannoo biraatti dabarra. Filannoo Itoophiyaatti wajjin wal qabatee filannoon marsaa torbaffaadha gaggeeffamuudhaaf guyyaa boru qofa kan hafu. Wixxata yookaanis ni gaggeeffama. Komishiniin Poolisii Oromiyaa qophii barbaachisu xumureetiin jira. Nageenyi filannoo eeggamaadha jechaatu jira. Waraanni bilisummaa Oromoo gamasaatiin daangeeffama geejjibaa labseeti jira. Waraanni bilisummaa Oromoodha filannoo sobaa kan uummata keenya burjaajeessuuf gaggeeffamu taa'ee hin daawwadhu jechuudhaan daangeeffama geejjibaa labseeti jira. Poolisiin Oromiyaa garuu waan dhufuun qolachuudhaaf qophii barbaachisu xumureetiin jira. Odeeffannoo gara lachuu kannuun akka miidiyaatti darqama waan ta'eef jecha lachuu daawwattoota keenya biraan geenye. Odeeffannoo biraatiin Amnesty International mootummaa Itoophiyaa irratti ibsa baaseeti kan jiru. Kunis mirga walabummaa miidiyaatti wajjin wal qabateeti. Amnesty International akka jedhetti filannoo biyyoolessaa marsaa torbaffaa godhamu kanarratti miidiyaaleen doorsifamaa gaazexeessitoonni hidhamaati jiru jedhe. Boordiin filannoo biyyoolessaa kakuun gaazexeessitoota filannoo irratti kakuu akka raawwatan seera baase. Boordiin filannoodha. Amnesty International kakuu kana mormeeti kan balaaleffateeti kan jiru. Maaliif barbaachisa miidiyaaleen ummataaf amanamanii hanga hojjetanitti qofatti kakachiisuun kaayyoon isaatis hin beekamu jeeti jira. Akkuma beekamutti Itoophiyaa keessatti ukkaamsaan miidiyaa yeroo kamirraa caalaa hammaateeti kan jiru. Namni dhuunfatti yaada gabaabaa takka poost godhuu hin danda'u. Yeroo asiin duraa caalaa hammaateeti kan jiru. Kana dhaabbileen garaagaraatis ibsaati kan jiranii ibsi Amnesty ammaa kunis sanuma kan garsiisudha. Yeroo kaan filannoo irratti durumaa'uu dhiibbaa guddaatu jira. Filannoo dabrees taanaan gaazexeessitoota miseensota paartii filameeti kan filannoo irratti ramadamu. Warri gabaasu paartii badhaadhinaati. Warri filachiisu paartii badhaadhinaati. Taazaabiin paartii badhaadhinaati.
inumatu amnestiin kana keessa osoo hin seeniinitti doorsisaa fi loogii godhamuusaa qofa miidiyaa mormitootaa qofa irratti kan xiyyeeffatu. Tanaaf miidiyaan haqaa gama bakka filannoo sana akka hin dhiyaanne miidiyaa haqaa qofaa miti. Miidiyaa mootummaa keessa ta'e gaazexeessaan haqaaf hin dalagaju toora sanitti hin dhiyaatu. Filannoo Itoophiyaa rakkisaadha filannoodha jechuunis kan nama dandeessisuu miti akkuma dhaabbileen garaagaraa jechaa jiranitti odeeffannoo keenya kanaa jalqabate eegangana kanneen booda gara marii ijoo teenyaatti osoo dabarre. Tole akkuma jalqaba irratti xuunnee turre odeeffannoon guyyaadhaan tanaa bal'inaan daawwattoota keenya biraan geenyu haala gaaga'ama daandii Harargee Finfinnee jidduu irratti qabeenya uummataatii fi lubbuu geejjibstoota konkolaachistootaatiis ta'ee uummata qabeenya isaanii Harargee irraa gara Finfinneetti deebisaa jiranirra gahaa jirtudha. Kanaan durallee dhimma kanarratti bal'inaan kaasnee uummata keenya biraan geenyee turre. Amma horra deebi'uun maaliif barbaachisee gaafii jettuuf ammoo lubbuu namaatiitu haleejiituu dheengadda bahaa jira. Hin dhaabbanne jechuun tokkoni haala duraanii caalaa itti ufee jira. Guyyaa haleessaa jechuun lubbuu namaa tabaatiin alatti namoota 20 takka oliitiitu harka gartee shiftootaa keessatti argama. Butamanii harka shiftootaa jira. Uummanni butame kun hundinuu yoo xiqqaatee qarshii 500 hanga miliyoonaatti kafalanii akka gadhiifamanii godhamaniiti hidhamanii jiran jechuudha. Godhamanii harka uummataa keessa jiranii. Kanaa wajjin wal qabsiisee jechuudha. Dirqama irra deebinee kaasuu wanti barbaachiseef. Fakkeenyaaf namoonni suuraa irratti argaa jirtan kun namoota torbaan kana qofa keessa ajjeefamanidha. Garee tamiin garee shiftoota Harargeedhaa fi daandii Finfinnee geessu mataa harumaa fi Adaamaa hedduutti takka Bordoddumaa fi Adaamaa hedduutti ajjeefamaa jiranii jechuudha. Wanti kun hiddisaa maali eessarraa ka'e waan jiru karaan durallee xuunnee turre ammallee irra deebinee waan kana bal'inaan kaasuu deemnaa jechuudha. Meema heddiin yeroo filannaa ta'uudhaa wajjin wal qabatee yeroo biyyattiidhaaf yeroo muddamaati yeroo cimsuuti yeroo gizee biraa caalaa nageenyi uummataaf mootummaadhaas barbaachisu yeroo tana keessatti akkamitti gartee qaamni kun haala kanaan dura hin baraminiin uummata irratti sadarkaa rashanuu jaamutti gartee lubbuu namaa gaaga'aa nama dila kana ugguree qabeenya guddaa kana saamaa jira. Mootummaa yeroo kana keessatti akkamiin waan kana laalaa jira waan juraamee haa eegallu. Jalqabaani akka nama tokkotti shiftaadha jeen fudhadhu. Shiftaan kaayyoo takka qaba. Kaayyoon shiftaadhaa yeroo hunda butuudha saamuudha. Faayidaa dhuunfaa argachuudha kaayyoon shiftaa. An wanti kun kaayyoo sani jeenaman istiraateejiidha. Istiraateejii bal'aa uummata kana dinagdeen dadhabsiisuuti. Nama ajjeefamuu kana qofaa miti. Uummata ajjeesuudha jeetiin fudhadha. Maaliif akkuma sagantaa siin duraa keessatti tuyne rakkoon jimaadhaa wajjin wal qabate kuni hudduuduuba deebitee yookaan laaltu taate rakkoo Finfinnee yookaan naannoo Lancitii yookaan Bordoddee kana qofatti uumamuu miti. Dakarraa eegalte gadi eegalte jimaa gara Somaaliyaa ergamurraa eegalte. Hojiin jalqabaa daangeessuudha magaalaalee Somaaliyaa keessaa jimaan gatii akka hin arganne jimaan Harargeedhaa akka gatii hin arganne godhuudha. Namoota gartee filatamanii gabaa jimaa keessa akka seenan godhamanii gabaan jimaa sun gatiin akka gabbu uummata irratti dalagame maallaqa guddaa baasan. Gurbaa eenyu baajaaj deessaa ture kana maqaan isaa kan daldala jimaa dhuunfatee ture Harargee keessatti jechuudha. Gurbaa sanfaa bobbaasaniiti duruma gatiin jimaa akka bishooti. Daldalaan haqaa kan silaa uummata irraa bitee gurguru. Somaaliyaa dhaqee gatii gabboo atti akka gurguruuf maallaqa guddaa ramadanii gatii gabbuu isaa turan. Istiraateejiidha jechuudha. Istiraateejii dadhabsiisuu keessaa takka ture. Kana wajjin wal qabatee qabsoon asiin dura godhamaa ture kan gaafa qeerroo godhamaa ture gabaan lagannaa sunis waan if danda'e uume godaannisa qaba sunis. Godaannisa san wayita dandamachiisuun eegalametti bakka duraan jeneraalonni TPLF harka keessa naqatanii saamaa turan san itti dabaruudhaan abbootii qabeenyaa tokko wajjin ta'anii hooggantootuma naannoo Oromiyaatu harka keessa naqachaa ture. Jalqabuma jechuudha. Hojiin jimaa dadhabsiisuu achii jalqabe. Waan kaleessa qaamni shiftaa jaaniin kun jalqabee miti. Jimaan gara gadii gabaan isaatis laaqamee eega bocolamee booda bakki salaa sirreessuu hin dandeenyu daran rakkinicha akka hammaatee gabaa Somaaliyaa keessaa jimaan keenya bahee kan Keeniyaa akka seenu godhame booda
falli tokkichi argame jimaa kana gabaa naannootiif dhiyeessuudha. Gabaa naannoo kanatiif dhiyeessu wayita jalqabamu kanatti oroofireeshin lafaa ka'e. Oroofireeshin takka hawwataa keessatti daldaltootaa fi abbootii qabeenyaa gamoolee jimaa qofa giddugala godhatanii ijaarratanii turan guututti gabaan ala godhaniiti giddugalli gabaa ijaarame. Giddugalli gabaa ijaaramu waan bareeda. To'annaadhaaf akka ta'u qofatti garuu dallee mooraa takkaa keessatti marfamee jimaan qaama tokko harka qofa akka seenu taasifame jechuudha. Taasisa osoo uummanni ofirraa quba hin qabne wanti kun itti ta'e. Kun dhibdeef dandeessee uume. Bakka bittitti to'annaa jala seene mootummaan harka keessa naqatee bakka jimaan irraa bitamutti. Amma tokkichaaf maali bakka gurgurtaati. Bakka gurgurtaatti Adaamaa fi Finfinnee keessatti daldaltoota irratti wanti gaggeeffamaa jiru waan guddaadha. Yeroo takka bakka jimaa filatamtuudha Finfinnee keessa qopheessaa fi jirra hanga muummicha ministeeraa jaamaa ture. Hin jiru wanti sun hundi. Gaafa Harargee dhaqee yoo kan yaadattan taate baallama mootummaan seene keessaa takka gaafa galma hammarreessaatti mari'atame keessaa gabaadhaaf mootummaan xiyyeeffannaa guddaa akka kennuudha. Gabaa jimaatiif Finfinnee keessatti iddoo gala gabaa jimaa cimaan akka uumamu. Hin jiru wanti sun hundi qilleensa irratti hafe. Danqaan kararraa kunis qaama saniif jalqabata jeetiin fudhadhaan. Fayyaada asirratti wanta waan murteessaa agartee namni hunduu hubachuu qabutu jira. Akkuma takaafte shiftaadha. Shiftaan ammoo yeroo hunda faallaa mootummaa dhaabbata. Mootummaadhaafis diina, uummataafis diina. Akkuma agartee namni dhuunfaa tokko yeroo biyya keessatti yakka xiqqaa tokko dalage. Mootummaan seera kabachiisuudhaaf sakandii osoo ittiin fudhatin nama san qabdee to'annoo seeraa jala hojjetu. Shiftaan ammoo diina guddaa mootummaati jechuudha. Nama yakka dalagee mootummaa qabdee seera hojjeti. Shiftaa ammoo hanga gartee yakka lubbuu isaallee bakka sanirraa balleessanii uummata nagee godhuutti tarkaanfii fudhate. Qaamni kun ammoo deddeebi'ee waan kana kan hojjechuu eegalee yoo xiqqaate gara baatii dabraa jira. San durallee numa jira beek. Karaan kun akkuma sagantaa kanaan dura dabra irratti kaasee turte daandii kanarra rakkoon guddaan jiraachaa turte. Waggoota 3 dabran kan. Ammaa kun ammoo dirree beekan wayii dhaabbatee guyyaarraa nama ajjeesuun itti fufte. Xiyyeeffannoo waan kanaa ammoo addatti konkolaataa jimaatii fi shufeerrota jimaa geejjibsanii gara jiddugalaatti ol oofan kana qofa xiyyeeffachuun ammoo waan adda waan ibsitu qabdi. Gareen tun yoo dhugumatti gartee shiftaa akka gartee ja'amu san taate hanga ammaatti mootummaan akkamitti qaama kana jala bu'uu dadhaba. Mootummaan baay'isoo Itoophiyaa keessatti beekee lukkuun yoo ol kuluche lukkuma taateef dhiisa malee wanti inni agarre hin jiru. Bara dhuguma sayyoo dubbanne jechuudha. Takkitti yakki dalagamuu mootummaa irraan dhokatu. Zamanni ammaan tanaa inumaatu gaafa duraanii qaamaa waan takkatti dhaqanii mootummaadhaaf gabaasan. Amma immoo zamanni dijitaala tahee wanti xiqqoon takka bannaan sadarkaa AI irra geessee jirti Itoophiyaan. Ebar AI hin bari nagee biyyaa to'achuu irra geessee jirti miti. Sooshaal miidiyaa gubbaarra waan poostatamu kana guyyaadhaan akka nama dhuunfaatti hordofanii rakkoo jiru hundaa'uu ni arganii jechuudha. Rakkina kana yoo furuu barbaadan yeroon isaanitti fudhattu baay'ee xiqqoodha. Dubaa baatii takka guutuu lubbuun namaa guyyaarraa bahaa suuraalee namootaa kana sirra delsaa jiru kana hundaa'u nama lubbuun isaanii dabartee yoo xiqqaate namni gartee harka jiraa jiru nama 20 takka ol akka ta'eetiitu himamaa jira. Namoota kana hundaa immoo maallaqa hangam akka isaan qabatanii gadhiisaa turan risiitii argaa turre jechuudha. 500,000 hanga miiliyonaatti qabatanii gadhiisaa turan. Maallaqa kana waggaa kafalan namoonni kun madaabaraa yookaan ammoo luuqatti fe'aniitiin bakka geessanii baankiin naqanii kananiif. Baankii tana keessa mootummaan qabeenya namaa gartee inumaa ka biyya keessa jiru miti. Ka biyya alaa jiru guruutu jiru mootummaan. Bara doolaarri takka beekamtii mootummaatiin alee yookaan baankii seenu taate kallattiidhaan mootummaan achi qab godhee nama sanillee bakka inni jiru tiraak godhee lookeeshinaan qabee seera oolchuu jira. Akkasuma akkasii miti. Maallaqni guddaan kun gartee nama dhuunfaarraa qabamee waggaa akkaawuntii irratti dabre. Akkaawuntii sanuu baankii mootummaan harkaa qabu baankii gurguddoo kan itti baankiitii barbaade baankii irratti waggaa dabre mootummaa waan kana to'achuu hin danda'u moo quban qabu moo hin agarre humna isaatti ol taate hin jaamu walitti illee hin deemtu jechuudha. Osoo harkatti waan walirraa fuudhan taate sangaafuma harkaan agarte to'atta. Waan amma namni wal qabee hasanaa mootummaa keessatti ol guurachaa jiru mootummaan qabuudhaaf yeroo ittiin fudhatu jechuudha waan kanatti. Duba sadarkaa kana geessee hanga ammaatti harkaa fi takka osoo hin fudhatamin lubbuun nama baay'ee jirti. Inumaa maaliin dhageeme ijoollota naannoo san jiran irraa qaamni mootummaadhaa warri godina gartee Harargee lamaanitis tahee warri jiddugalaalleen dhimma kana namatti kaasuun waan barbaadanii kaabineen. Rakkoo kanatti uumamee hojjeteen yeroo filannooti akkamiin waan akkanaa faayina haasoo itti taasisanii ijoollee rakkina kana himtu nageenyummataa boreessuu deemtu jedhanii ijoollee sodaachisaa jiran. Amma beeku hoggaa kana dubbannu nuti
warra mootummaa kee qudhaaf miti beek dhuguma sanitti kan rakkoo uumaa jiru namoota du'u jirra du'a lubbuu namaa taphaa jiru tana rakkina kan uummata irraa fura lubbuu namaa tana baraara nama juutu rakkoo jira moo qaama karaarra bee nama jiraa jiru sun rakkoo jiraan ammoo gaafii nama hunda taatu jechuudha. Ansila akka xiyyaatti warri yeroontu yeroo filannooti waan kana dhaabsisaa jiru warra mootummaa saniif quuqamu. Galateeffatamuu irraa qaba. Diinni mootummaa kanaa yoo mootummaa waan kana keessa harka qabaachuu baate jechuudha fayya diinni isaa guddaan sila qaama yeroo filannoo kanatti rakkoo kana uumu amma dhugaa dubbachuuf diraamuma gartee filannoo dhajaamu kana iskiriiptee kana bareechuudhaafuu sila yeroo kanatti waan akkanaa kana dhaabsisuu turre TPLF maal godha seeta maquma isaaniitiifu gaafa filannoo kana toleeti hoggaa filannoon torbaan takka achi dabre bakka isaatti deebi'e. Gaarii kana ta'a ture yeroo filannoo. Piroojeektiiwwan waggaa meeqa dura lafa dhiisee maallaqa namni hundi nyaatan hunda fuuleetiiti sochoosee bakka rakkisiisee karaadhaas meetira 10 akkas dalagee waggaa filannoo dabarte cuma dhaaba. Diraamaa isaa ni fakkeeffate jechuudha. Diraamaa san bareeffachuudhaaf sun sirriidha jechuun iyyaa miti. Sirrii. Eega filannoo kijibaa taate filannuma kijibaa sanuu diraamaa eegatti daleeyde diraamaa daleeydu san yeroodhaaf Afrikaa keessatti aadeeffamee jiru kun bareeffachuun jechuudha. Ammatti mee uummata akkatti suuraa kana ni argani qabeenya isaa akka lafa badu jiru kana ni argani uummata kanaa parsantii 100 bahee na filate waggaa ajaa'iba akkamitti amana uummata kanaa parsantii 100 bahee na filate baga jimaa qiyyaas qabeenya qiyyaas akkana goote baga dinagdee xiyyaas zeeroo goote rakkoo dila kana keessa naneeti anaa beelaw anaa deebadhu ati mootummaa naa ta'in anjee uummanni kun waggaa jee eenyutu amana eenyu sobu jira. Tanaaf sila yeroo hundaa'u mootummaan uummataaf dursee sagalee isaa dhageessuudha qaba. Yoo dhukkubsate waliin dhukkubsachuudha qaba. Mootummaan humna itti dhabullee jechuudha. Mootummaan humna dhabuu hin qabu. Humni tokkichi seeraan qaamni aangoon humnaa kennameef mootummaadha. Hanga hidhachuutti maaliif seerri mootummaadhaaf aangoo kan humna hundaa ol humna qabaachuu qabaa jee waan amanuuf. Humnoota biraa akkuma reefu qabte tarkaanfii barbaachisaa fudhatee kabachiisuun ta mootummaati. Yoo humna sanillee dhabe rakkoo uummata kanaa waliin dhukkubsachuudha qaba. Yeroo takka hoggaa teessee ilaalte jaarsi tokko hoggaa jaartee ajjeese yookaan namni tokko hoggaa lubbuu ol galaafate poolisiin ibsa kanneeti qorachuutti hin jira wanta kana jee nama tasgabbeessa. Bara wanti kun rakkoo uummata guddaa ta'e akkamitti poolisiin aanaa takka waajjirri poolisii bakki sun bakkuma mootummaa jala bultu bakka aanaa taatu godina taatu qaama tokko jala caasaa mootummaa jala jira. Sanammoo waan adda godhatu kan si dabala asirratti afaan kee deemaan sagaba dhiifamaa. Daandii bordoddee irraa kaaseen qadamaa geessu kana jidduu naannoolee afurii jira. Naannoo Oromiyaa, naannoo Somaalee, naannoo Affaar, naannoo Amaaraallee jidduu tana jira achi deebi'ummaas Oromiyaatti deebita. Rakkoon kun bakki uumamaa jirtu naannoolee sadan osoo hin ta'in naannoo Oromiyaa qofa keessattidha kan uumamaa jiru. Bakka gartee mootummaan naannoo Oromiyaa bulchu qofatti malee kataa jirtu naannoo Affaar keessatti seerri kabajamee namni kana qarqarabamu hin jiru Somaalee keessatti Amaara bakka jedhamsa keessatti illee hin jiru jechuudha. Maaliif naannoo Oromiyaa qofa keessatti wanti kun? So poolisiin aanaa sanii aanaa takka aanaa gartee fakkeenyaaf godina Shawaa jala jiru haa ta'u aanaa godina Harargee Lixaa jala jiru haa ta'u. Poolisiin aanaa sanii bee lubbuu namaatu galaafatame qaama waan kana galaafate hordofaatiin jira jechuun illee akkamiin dhabe. Ibsa gabaabaa tokko. Poolisii godinaatii miti ibin qaanaa. Aanaa sanii inspektarri tokko bee waan kanarraa dubbatu dhimma kana qorachaatiin jira. Hajuu akkamiin dhabame. Handiifama naa godhe waan kanarratti mootummaan amma jiru kuni uummanni keenya jaalatu jibbuu jechuun waan jimaa jiru kana balleessuudhaaf deema. Maaliif jette naan waan kana? Jalqabarraa kaasee gartee akkuma ati kaastee muummichi ministeeraa gaafa Harargee dhufu akka aangoo qabatan jechuudha. Akka gartee rakkoo jimaa kanaan dura turte san furmaata akkatti hannu afaan isaatiin baallama seenee ture. Jiddugala jimaa jedhamee gartee yeroo san Finfinneetti ijaaramuudhaaf kan dhaadheeffame maqaan isaa guddoo ture qaammaatti waan akka hin jiran. Sanbira dabri erga mootummaan gara aangootti dhufe guyyaa tokko jimaadhaaf wanti kun lubbuu nama miliyoonaatu ittiin jiraata jedhamee kireeditiin takkan kan namne sanbira dabree ammoo gareen gartee muraasa takka itti wal jaarteeti dhaabbata Oroo Fireesh jedhamu jaarrattee abbootii qabeenyaatiis ta'ee gartee qotee bulaa jimaa ooyiruu isaaniitti horkanii muratanii fidatan gabaa ala godhanii keesha nama tokkotti deebisanii Oroo Fireesh jechuun beeku keesha nama tokkotti beeku. Sigalee jiddugala jimaadhaa bakka takkatti ogaa deebistee kallattiidhaan akkaawuntii nama tokkotti waan san to'ataa jechuudha gabaabumatti namni biraarraa fayyadamuu hin danda'u. Sanbira kutee ammoo uummata akkanatti
beelee mana keessatti lubbuun jirtu kana karaa irra baasee fixuu eegalee uummata dhumaa jiru kana ammoo guyyaa takka ibsa baasuu dhabuun bargu godinaatii miti kuma ta'e aanaa tokkolleen rakkoo kanaatu naannoo keenya keessatti uumame aanaa keenya keessatti uumame jaanii dubbachuu dhabuun bar lubbuun nama bar jaartii nu bar yoo jaartii jeesee bar mootummaan nu sabaas akkasuma lubbuun nama dila kanaa guyyaarraa akkana karaa irratti bahaa mootummaan aanaatu ibsa baasuu dhabuun waan kana dhibbatti mootummaan jimaa waan jaamu kana gufachiisuudhaaf akka uummanni gartee abdii muratee karaa waan biraa deebi'u godhuudhaaf waan jala sararee gartee ifaa labataa jiru. Uummanni keenya laal kanaan durallee kaasaatiin ture caasaa gubbaarraa kaasee ilaa gaditti beera fuudheera tarreesse. Amma gubbaarraa fudhadhu sadarkaa ministeeraa akka jiru sadarkaa caffee oromiyaa akka jiru sadarkaa bulchaa godinaa akka jiru sadarkaa waajjiraatti illee kan jiru mee walgahuma paartiitiif kan mootummaa ta'u hundarratti mee shamarran malee dubartoota malee mee nama tokko fidi mee nama dhiiraa kan mul'atu hin jiru. Siifin fixawaan kan asirratti dhalaan waajjira mootummaa keessatti bakkiisii yeroo hedduutti muudamtu iddoo gartee itti kaasharaatii fi iddoo itti galiin sassaabamtutti amanamtuu achirra filamti. Harargee keessaa ammoo galii uummata harargee kana walitti qabanii gartee bakka tokkotti walitti turuudhaa fi dhalaa gubbaarraa kaasanii jalatti itti ramadan malee akkaataan caasaan bulchiinsa mootummaadhaa barboo wal keessa godhuulleen akkuma barboo harargee lixaa takka dhalaa godhanii harargee baallee dhiira godhuun akkuma islaama qumaafillee gubbaarraa kaasee hanqata kaatti wanti kun caasaan bulchiinsaa kun guutuun dhalaa qofa ta'uun waan agarsiisu qabaa jechuudha. Dubartii jajjabduu jira. Ta dhiira homa caaltu. Fakkeenyaaf rakkuma jimaa kanaan see kaasa. Ummataaf ifa hin taane garuu namoonni itti dhiyeenyaan jiran ni beekanii kabajamtuu adde caaltuu isaanii. Yeroo itti gaafatamtuu waajjira galii Oromiyaa turteetti hanga Somaaliilaandii deemuudhaan manguddoo biyyaa qabachuudhaan dhuunfaasitti tattaaffii isiin godhaa turte hedduu kan dinqisiifamu. Dubartoota harargee keessaa baate. Duula jabaa qaamuma gartee amma ifjaaree oroo firashee harka isaa galfatee uummata dadhabsiisaa jiru kanaan isirratti taasifameen hanga gartee muudamaa fi caaseeffamaan ala tahuu geessee turte yeroo gabaabaadhaaf duula qindaawaa turre gaggeeffamaa ture qaamuma mootummaa keessa jiruun isiinis mootummaadha jarri kaan kunis mootummaadha. Dubartoota jajjaboo jira. Warreen quuqamaanis taatu tattaaffiidhaanis taatu dhiiraas caalan. Tanaaf dhimmiti dubartii ta'uu miti. Akkaataan garuu sirni sun itti caaseeffame harargee irratti simbooliidhaaf warra dura kaayanii dhiiraas haa ta'u dhalaas haa ta'u. Dhiirteenyu jira fakkeenyaaf hin jedhe dhiiraas haa ta'u dhalaas bar caasaan isaanii kun la'aanattis godinaattis gad diriirfameetuma jira. Fakkeenyaaf itti gaafatamaan waajjira paartiidhaa. Aangoon isaa bulchaa godinaati wajjin wal qixa. Namni kun nama uummata kana keessa dhalatee guddate nama rakkoo uummata kanaa beeku. Kan wanti siimuu deemu. Yookaan nama tokko bulchiinsarraa kaayaniiti caasaa jala jiru saniin haqaaranii caasaa jala jiru san keessan nama quuqama hin qabne. Rakkoo saalaa osoo hin ta'in akkaataan itti caaseessan nama quuqama hin qabne nama kaayyoodhaaf jiraatu. Tanna Jawaar Mohaammed yeroo hedduu poostaadhaan nama gad argan jiru san harar bakka tamii jeeti gaggaafatee harargee bulchuudhaa dhufa. Harar geenyee jeeti haramayaa fi awwadaa osoo adda hin beekne bakki tun hararii jechaa dhufa. Hin beeku. Lafa san hin beeku. Laalaa uummata san hin beeku. Jimaan kun gatiin inni uummata bira qabu maali hin beeku. Maallaqa jimaarraa harkamu immoo gaafa harkee namni jalqaba irratti gartee waan sana harka isaa galfachuudhaaf hiikuisa. Hoggaa nama kanatti ramadanis akkuma reefus hin jee bakka jeneraalonni TPLF irraa bahan san hoggansuma Oromiyaa keessa qaama san ifiif duuchuudhaaf itti dabree jira. Namni inni gada ergatu nama waan kanaaf amantummaa qabuuf jechuudha. Qiisha isaa kana gabbisuudhaaf nama achitti ergatee jechuudha. Tanaaf hoggansa keessa rakkoon ni jirti rakkoo gurguddaa jira. Rakkoolee kun walitti dabalamteeti. Istiraatejii fi poolisiidha wajji. Xiqqeessuu saniin hin barbaadin. Rakkoo tana akkuma gartee nama qiisha isaa gabbifachuudhaaf uumuu qofatti laaluu hin barbaadne. Harargee irratti waa lama gaggeeffamu jira. Ifatti walitti himu. Uummanni kun miidiyaa sagalee ta'uuf rakkoo isaa irraa dubbatu tokko waan hin qabneef arranaaf itoo irraa dubbachuu baanne qaama gartee rakkoo tana uumuu wajjinaaf etis tokkuma taane jechuudha.
Harargee irra duulli qindaa'aan gaggeeffamu jiru takka duula gosummaa wal nyaachisuuti. Rakkoo hanga arraa irra uwwisnee waan kana dara rakkoo uumuu danda'e. Rakkoo qabatamaan uummata keessa jiru hin fakkeessinu jennee hedduun keenya callechaa ture. Garuu itti hidhachaa jirti. Fandi godhamaa jira. Jajjabeeffamaa jira. Ajandaan uummata keenyaa darbamu ajandaa gosummaati. Facebook irratti, TikTok irratti, YouTube irratti wanti namni irra wal nyaatu waa'ee gosummaa kana. Asiin garuu rakkoo uummataa ta'e biraatu itti hidhachuu jira jechuudha. Rakkoo dinagdeetiin dadhabsiisuu fi rakkoon gosummaadhaan uummata kana walirra bobbaasu akka piroojeektiitti akka istiraateejiitti qabamee waan jiruuf hanna qofaan shiftaa qofaan wal qabsiisuu hin qabnu. Shiftaa fi hannitiinis qaama piroojeektii kanaati. Ni jira ifatti lafa jira qaama piroojeektii kanaati. Tanaaf falli maal ta'uu qaba irratti osoo dubbanne royya. Galatoomii dhugaadha akkaataan caasaan gartee gubbaarraatti gacaafamee jalqabumaa itti caaseeffamee akkaataa gartee waan amma taa'aa jiru kanaaf mijaa'uutti jalqabumaa lafa kaayyame. Saniin addatti ammoo akkaataan gartee itti kan abbaa Oromiyaa kun itti lafa kaayamee fi kan Oromiyaa iddoowwan adda addaatti itti lafa kaayamelleen garaagarummaadha qaba. Qaamni gartee uummata hogganu keessattuu qaamni lamaan jechuun kan paartiitii fi kan hoggansaa qaamni lamaan kun qaama hedduu murteessaa. Qaama jala jiru fidanii qaama rafaa qaama waan akka rakkoo uummata saniin beeyne ka gubbaa laafaa kanatti hoggaman san rakkoon daran akka gartee ifisiitiin wal oomishaa wal baay'isaa deemtu taasifamaa deemtu jechuudha. San bira kuti fakkeenyaaf amma yeroo hedduu gartee namoota rakkoo hawaasaa kana dubbatu adda durummaadhaan balaaleeffatan. Warri kanneen warri uummata hogganaa jiru kun laala rakkoon amma nuti irraa dubbachaa jirru kun rakkoo mootummaan uummata irra fidi jennee dubbachaa jirru osoo hin ta'in mootummaadhaatu waan kana danda'a. Mootummaan uummata kana gartee naatti isa jeeffe fudhatee uummanillee mootummaa kana bakka buutee haatee maaliif uummata kana gidiraaf gaduu dira kanatti laalaadha malee mootummaatu isa keessa jirus maaliif irraan to'anneedha malee mootummaan haafan qoloo abaloo mala ammaltummaa dalagee sanii miti amma san tooppika biraa sagantaa biraa irratti kan kaasaa jiru. Aangoo gartee uummanni isa filatee achi kaayasaniin uummata kana maaliif nageenya isaa hin qabachiifne uummanni kun mootummaa mee qaba. Tokko bara keessattuu wanti adda godhu gara baafna hoggaas dhufte jechuudha. Qaamni hidhataan tokkos ta'e paartiin takkittiin akkuma warri jogolaa gartee gurbaa izaimaa bakka bu'eechi gad dhufe keenyaa miti yaanichi ari'an. Akkas jechuun uummanni kun. Harargeen guutuutti mootummaa bakka abadaadhiin harargeen dhibbarraa dhibbatti mootummaallee gartee dhibbatti filannootiin injifadha jee bakki inni qomaa dhaawatee deemu baa kana shakkii takka malee jechuudha. Magaalonni lamaan keessattuu akkuma gartee kanaan durallee kaafnee turre beeksifatanii jiran injifachuu magaalota lamaan keessatti jechuudha paartiin badhaadhinaa. Hoggaas dabarte immoo gara Oromiyaatti hoggaas dabarte haalli jiru haaluma sana wal fakkaata. Uummanni kun mootummaa khilaafuu keessatti gartee takkaa hirmaatanii qaban. Gadhaabuu keessatti immoo adda dureedha. Uummata kanarratti maaliif xiyyeeffatama? Bari mootummaa fakkeenyaaf naannoowwan yeroo adda addaatti hidhattoonni keessa socho'anii gartee tajaajila uummataa danqan. Mootummaa danqan takka qaama mootummaa ajjeesan keessatti rakkoo akkanaa yoo uumamte dantadhummaan takka illee numa jirti. Uummata kanaatiitu gartee qaama hidhataa san nu nyaachisee maal nu godhee nu rabbaasee akkana nu godhee illee numa jirti qoonte jechuun. Uummata dhibbatti mootummaa kana malee mootummaa biraan qabne. Inumaa gartee fuuldurallee filachuudhaaf uummata hin teenye kana sadarkaa kanatti qeessanii duutii uummata kanaa rakkoon uummata kanaa gatii dhabuun ammoo waan hedduu nama dhukkubsaa waan taateef waan kana dubbachaa jirra jechuudha. Uummanni baha biiftuu kun hawaasni tokko beeki amala mataa isaa kan ijaarrachaa yeroo yerootti ijaarrachaa deemuu jira. Kan itti ibsamu jira calaqqee uummata sanii haa ta'u jira. Qaliilummaan beekamanii yoo dubbatanis ifa dubbatu yoo si mormanis ifa mormanii ammas uummata wayiif dilas dantaa hin kennine. Fakkeenyaaf mootummaa irraa dirqamoota eegamu dila takkaa jira. Warra bahaa kun hin eeggatu. Hin eeggatu waan akkasii hin gaafatanillee. Teknooloojiin adeemsichaan hin jiru. Waan akkanaatiin barbaade waan akkanaa maaliif naan deesin mootummaa maaliif kana naan godhini takkaa uummata gaafatu hin bara. Carraa qaddeetiniif danda'ee jiraadhaa nagee naa kannii. Nagee tokkicha gaafachaa jira. Sanuu bara anuma dhiisiidha bara. Anuma dhiisii malee biraati miti beeku. Amma bari mana manatti irra deemanii gartee iddoon akka ajaa'ibaatti gibirri irraa guuramu uummata kana maaliif jimaa qaban jaamee gartee tur mootummoota dabran keessa waan leellifamaa turaniif jecha uummanni kuni dachaan irra fe'amti waan raafuu naanuun taaksii bira kutee bara wantoota adda addaa maqaa milishaatiif maqaa maaliin irraa guuramu.
waan irraa guuramu kana ofishaalii guuramu kanaan ala qondaalli olaanaan tokko hoggaa gubbarraa naannoorraa gabbuu waan keessa kaayyatee deebi'u jira. Uummatarraa guurama bakka biraatiin dhufu. Isaa dhufa eenyuti bakka isaatii baasee kana ni jira hin jiru dhiiga uummataati warqa uummataati malee sun hundinuu uummata agarsiisa sadarkaa kanatti gama biraatiin waan seeraatiif wantoota adda addaa nu qoqoraa jiran kana nageenya hannoo fi dhabuu jechuun hoomaa jechuudha sadarkaa kanatti bari rakkoo kana amma fakkeenyaaf namni nama ajjeesu kun ablee nama diru jira maaliin nama ajjeesaa jira. Meeshaa waraanaa. Qawwee bara. Qawween tuni mee namni tokko gadi ba'ee gartee mooraa tana keessa dhaabbatee qawwee ta gadi maa godhu amma dachii tana balleessu waraanni bakka tanaa ba'an agartu. Qaama halkan rabbii kajurraa akkasii rasaasa dhibba meeqas roobsu makiinaa takkitti irra bare qaama yoo xiqqaate gara 30 gingilfama makiinaa takkitti rasaasa meeqaa dhaame jechuudha halkan tokkotti. Girigirii biyya keessatti uumtu kana sagalee dhukaasa gurguddaa dhukaafamaa bulu kana hin dhagee mootummaan hidhagee bar wantu bakkummaa mootummaa hin dhaqabne jirtu bar biyya keessa akka eegaa biyya san keessa bar hundinuu to'annaa mootummaa irratti mire yoo xiqqaate bar qabalee ganda maal adda addaa caasaa ilaa dakatti gajjaaratee hidhee kana ta'anii bar ifin gaafa duraa poolisa qofaa amma milishaa hula akka jira mire waan kana mootummaa sababni inni itti arguu hin dandeenyeef takkanumaa waan jirtu hanqa wanti kun dhukaasa meeshaa waraanaatiin raawwatamaa jirutti jechuudha duba iyya guddaa uummataa kana sadarkaa kanatti danda'a dhabanii yeroo filannoo sana keessa maal barbaadeetti yaaddee mootummaan. Laal waan takka Affaaritti yeroo takka qaamni shiftaadha jedhamu garagaraa kararra baaniiti makiinaa Jabuutiidha meeshaa deddeebisu kana geejjiba deddeebisu kana doorsisaa turan itti dhukaasaa turan. Wanti kun maal godhe guutuutti shufeeronni sodaatanii hojii akka dhaaban godhe. Ni sodaannaa nuti lubbuu teenyaaf sodaannaa karaa sana. Mootummaan maal godhe jechuudha. Daandii guddaa asfaaltii kanarraa kiiloomeetira takka ta'ii lama ta'ii qaamni tokko qaama mootummaatiin ala hidhannoo akka kararratti hin baaneen dhorke. Uummata Affaar biratti meeshaa waraanaa aadaadha. Lammaffaa horsiisee bultoota waan ta'eef jecha beeyladoota isaaniitirraa bineensaanitti isaan jaamanii hayyamamaaf waan ta'eef jecha uummanni guutuun hidhata. Uummanni guutuun hidhata. Garuu maal godhanii daandii asfaaltii guddaa kanarraa kiiloomeetira hanga tokko daangeessaniiti qawwuma hayyamamteef tada qabatanii gara asfaaltii tana dhiyaachuun dhorkaadha jechuudha. Maaliif akkas godhan? Nageenya daandii sanii kabachiisiisuudhaaf. Qaamni hayyamameef kan hidhatame yoo jiraatellee ebe maaliif poolisii Oromiyaan taane yookaan shakkamu taate qaama mootummaa keessaa wanti kun shakkamaa yookaan jaamu taate maaliif milishaa mootummaan taane qaama dangaa kana kabachiisu hayyamameef hin alatti hayyamameef achirra qopheessanii qaamni biraa hidhannoo qabatee toora kanatti akka hin dhiyaanne godhuun ni danda'ama. Waan ulfaataa wanta addaa karoora addaa siyaasa addaa kumaandi poostii addaa waan barbaadu miti. Kumaandi poostii addaa waan barbaadu miti. Qaama hayyamamuuf tokko qopheessanii yookaan poolisii Oromiyaa malee qaamni biraa hidhatee naannoo kanatti akka hin argamne. Akkana. Jaanii daandii hanga san kabachiisuun salphaadha. Hedduu salphaa. Meeshaa waraanaa tan qaamni qabatee naannoo sanitti argame tarkaanfiitu irraa fudhatama jechuudha. Kanaaf paatroolii barbaachisa. Paatrooliidhaan deemu osoo makiinaa hin dhufne paatroolii godha mootummaan. Humni tokko karaa sanii dhiyaachuu hin danda'u jechuudha. Addatti yoo maaliif makiinaa jimaa qofa irratti xiyyeeffatamte barbalaan ta'aa jirtu kun barangaa ammaatti makiinaawwan gartee qabeenya mootummaatis ta'e qabeenya uummataa kan biroo sochoosan irratti tarkaanfiin kun fudhatamaa jiru. Makiinaa jimaa qofa walitti hidhanii walitti dhaabanii gatuu kana maaltu kanarra maal xiyyeeffata? Waa lamaan waan kana fida. Takkaffaa amala jimaan qabu waan kana fida. Makiinaa jimaatti hojii deemeetiin arge. Tahee jeetiin rakkoo daandii sanarra jiru adda baafanna jee halkan bifa lubbuu kannanii deemuu jaamu waliin deemee arge. Qaamummaa mootummaa kasilaa agartee isaan kana eeguuf dhaabbatu ni dhaabsisa. Maallaqa 5,000 as kan ijaamu milishaa tokko beeke. Akkuma gartee aangoo walirra qabanii fi amma milishaa kan namuuf. 5,000 yoo gaafate. Poolisaa kan namu adda. Akkasumatti ol dabalate. Federaalaa kan namuuf raayyaa ittisaatiif kan namu adda adda. Akkuma walirra ol ka'aa deemuuni gatiin isaan fudhatanis ol ka'aa deemu. Milishaa tokko hojjaan lakkiin kan yoo jee dhaabi jaan. Insossoo walitti ganaa jechuudha. Insossoo jimaan sun ni gubata. Sanii beekte dirqama dhalee deema waan sana. Dhalee deema waan sana. Tanaaf jecha warri jimaa kuni jimaa kana gabaan dhaqqabsiifachuudhaaf jecha
malaammaltummaadhaaf dhihoodha salphaadha. Salphaa. Yoo malaammaltummaa hin goonu jedhan qabeenyi guddaa inni deemuu san achumatti daaraa ta'e bate. Waan kana silaa ittisuudhaaf arra jimaan kun haa gubatu arra niin dhoorka haa kasaaru arra hannata nagaruu dhoorkuun qabaa jee yoo dhiise isumaa kasaara malee boruu santi sun irraan ooltu qaamni waan kana irraa muru kat godhu hin jiru. Allahu akbari. Tanaaf yeroo hunda malaammaltummaa tanaaf jimaan kun laafaa waan ta'eef inni lammaffaadha istiraateejii jimaa dadhabsiisuu kan reefu jechaa hanga reefu jechaa turre kan kanaafis takkaffaa shufeerri arraan tan hiriyyaan isaa biraa ajjeefame boruu ni sodaata karaa kana jimaa geessu makiinaa isaa gaddeemee kombolchaa dinnichaan guura abbaan makiinaatis makiinaa isaa deemeeti kuduraadhaan oof. Tanaaf kaayyoon gartee jimaa gufachiisuu sun milkaawaa jira. Milkaawaa jira. Akka namni jimaa qabatee namni tokkollee na waliin deemnee godhamaa jira jechuudha. Kana hedduu miidhaan gartee taatu uummata guutuu irratti ta'aa jirti malee namoota abbootii qabeenyaa sana abbootii makiinaa sanii fi shufeerota sanii miti jechuudha. Maaliif shufeerri yoo har'a jimaan dhoorkite gaddeebee yoo fedhe biyyee guuroo fedhe dhagaa guure inni dalagaa isaan moofate. Qabeenya uummata guddaa kanaatu silaa oka Soomaalee afaan qabamee carraan tokko jiru qaba jiddu gala isaa kana kunis qabamnaan uummanni achuma beelaan muruu ta'u. Tanaaf rakkoon uummata kanaa guddaadha gara falaatti osoo deemne. Takkaffaa wanti nama dhukkubsu namoonni gartee silaa carraan yeroo tanaa miidiyaalee gurguddaa istiriimingi miidiyaa caalaa sooshaal miidiyaaleen amala gartee bakka istiriimingi miidiyaa bakka bu'uu dhuunfachaa jiran akkuma addunyaattu namni hundi joornaalistiidha gaazexeessaa akkasi namni hundi sagalee uummataa ta'uu danda'e folloora mataa isaa qaba waan ta'eef jechuudha. Wanti nama dhukkubsu ijoolleen teenyata harargee ammuma yoo hangartee sooshaal miidiyaa seentee scroll kan gootu taate fuula adda addaa qabna. Hagarii geemii achii taphata. Hagarii gosummaadhaan walirratti duulu jira. Hagarii nama dhuunfaa abbatee faarsu jira. Hagarii nama dhuunfaa shayxaan godhee balaaleeffachuu jira. Dhimma sanii miti amma dhimmi tokko dhimma sagalee ta'uuti. Uummata kanaaf sagalee ta'uu sagaleen teenya takka ta'uu mul'isuu danda'uudha qabna. Warra mootummaa mormus warri mootummaa keessa jirus sagaleen teenya takka ta'uudha qaba. Maaliif uummanni kun yoo jiraate mootummaan jiraata. Warri waa faarsu illee jiraata. Warri waa faarsu jiraata. Uummanni kun yoo jiraate warri morkotu warri dhufneeti aangoo qabannaa yaadu kun yoo uummanni kun jiraate aangoo san qabate isa qabate yookiin kana. Tanaaf nuti jalqaba quuqamni duraa namticha obboleessisaa irraa ajjeefamu jiru. Namticha jimaansaa ooyiruutti hafu jiru. Kuni dura quuqama qabaachuudha qaba. Yoo abbaan iyyate ollaan dirmataa galatoom qabxii bareedaadha haastee sagantaa adda irratti illee gartee dhimma kana yoo dandeenye gartee namoota achitti dhaawamaniis ta'ee shufeerota karaa sana irra deddeebi'anii illee qunnamnee dubbisuudhaaf yaalii taasisaa jirra waan ta'eef sagantaa adda irra qabannee kan dhiyaannu ta'a. Fuullee isaa qabu nuti hojii wal qabatee waan hedduu dheerate natti fakkaata. Arraabasitti yoo gabaabsine maal si fakkaata? Akkuma ta'etti guyyoota itti aanu keessattis dhimma kana hanga fallee argamutti yoo fallee argame nuti akka miidiyaatti fallee argamenne dubbachuun keenya hafeen qabu. Tanaaf dhimma kana hanga fallee argamutti jalaa hin hafnu. Qophii barbaachisu hunda xumurree torbaanowwan kana oduu fi odeeffannoo qabnu kana hunda keessatti daballee kan kaafnu ta'a jechuudha. Kabajamtoonni daawwattoonni keenyaas gartee dhimmoota kanaa fi kanneen birootii wajjin illee wal qabatee rakkoowwan hawaasa keessatti deeman eeruu yoo nu kannuu barbaadan karaa gartee fuula feesbuuka keenyaatiin feesbuukni kiyyagaa Diinaawol Ahmad jaa Muhyiddin ammoo Muhyiddin Abdullaahi jaa Oromiyaa Viijin irraa illee achiin nu qunnamtanii odeeffannoo nu kannuu dandeessanii sagantaan guyyaa irraan tanaa isin biraan gahuudhaaf qabanne kan hanga ammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata qopheessitoonni sagantichaa ani Diinaawol Ahmadii waa illee kiyyaa ammoo Muhyiddin Abdullaahi sagantaa itti aanuun hanga walitti deebinutti nagee rabbii keessanuu jiraadhaa isiniin jenna.